Kun raadiyoo burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromooti. Raadiyoon burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo torbanitti guyyaa 3 jechuunis gaafa facaasaa jimaata fi dilbata akka lakkoofsa Oromiyaatti sa'a 6 PM yookiin akka warra Esterneetitti sa'a 12 PM tti tamsaasa kallattiin waan isin biraan geenyuuf ilmaan Oromoo addunyaa mara keessa jirtan akka nu hordoftan kabajaan isin gaafanna. Kana malees tamsaasa kallattii keenyan alatti karaa toora YouTube agency tajaajila burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromootinis nu argachuu dandeessu. Agency burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo.
Akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya raadiyoo Burqaa Oduu guyyaa irraa keessummaa addaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Haga xumuraatti nu faana tura. Anurdii Sabaati. Hayyee Jaal Gammachuu baga nagaan gara raadiyoo Burqaa Oduutti nagaan dhuftee. Hayyee isinis baga nagaan eegde. Mee maqaa keedhaa fi ga'ee jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee keessatti qabdu nuuf ibsaati dhaggeeffattoota raadiyoo Burqaa Oduutiin wal baraa. Hayyee maqaan kiyya Gammachuu Hangaasuun jedhama. Jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ifaa jalatti qindeessaa dhimmoota waraanaati. Hayyee anaa dhufu Jaal Gammachuu akkasumas itti dabaluudhaan akka dhaggeeffattoota keenyaaf ifa ta'utti ergamaa fi mul'ata jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ifatti ifa nuuf godhaa. Hayyee jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ifatti mul'anni isaa hojiiwwanii fi caasaalee idilee ifatti mirkaneeffame arguudha. Ergamni isaa maali? Gurmaa'insa caasaalee hojiiwwanii fi itti gaafatama keessoo sadarkaa olaanaa, sadarkaa giddu galeessaa, sadarkaa tokkoffaatti diriirsee mirkaneessuudha. Malee mul'anni kun hin dheerata waan ta'eedhaa fi marsariitiirraa dhaggeeffattoonni keenya argachuu danda'u. Sadarkaalee olaanaatti qaamotni dhimmi ilaallatuu fi jaarmiyaa waboo waraana bilisummaa Oromoof yaada idilee fi al-idilee ittiin dabarsan kutaa yookaan sa'aatii 24 walitti fufinsaan qindeessuun mirkaneessuudha. Itti dabalee immoo sadarkaalee jaarmiyaatti hojiilee hojjetaman dhimmoota gorsaa kan akka abukaatoo, dhimmoota alaa, dippiloomaasii, gorsitootaa fi tajaajila akkaataa qabinsa mirgoota qaamota garaagaraa hojiiwwan mirkaneessuun qindeessan amaloota siviilii faalee sagalee dijitaalii ta'anii karaa toora TVdhaan mirkaneessuudha. Ergan kana jedheeti isa kaan marsariitiirraa dhaggeeffattoonni keenya dubbifachuu danda'u jedhee bittama. Hayyee mee maqaarraa yommuu eegallu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ifatti jechuun maal jechuudha? Ifatti jechuun maaliif barbaachise? Waboon ifatti hin taane jira moo? Mee gaaffilee sadan kanneen walitti qabaanuuf deebisa. Jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ifatti jechuuni maqaa masaarraa hubachuun ni danda'ama. Qalbiidhaan taa'ee ilaalle maqaa isaarraa akkaataa hundeeffama isaa kana hubachuu ni dandeenya jechuudha. Ifatti jechuun ofishaaliidhaan socho'uu jechuudha. Warroota al-idilee ta'e of keessatti hin hammatu. Jaarmiyaan kun seera mataasaa, heera, kaayyoo, akeeka, mul'ata, ergama waan qabuudhaa fi ifatti kan socho'u jechuudha. Kun immoo akkaataa ittiin jaarmiyaan kun socho'u caasaa fi heera mataa isaatiin socho'a. Kanaaf ifatti ofishaalii jedhan. Darbee jaarmiyaa kana keessatti kan waraanaan hoogganaman caasaalee waraanaan hoogganaman kutaa kutaadhaan qoodamee jira. Kan siivilii jira, kan biyyoota alaa jira, dippiloomaasii warri hojjetan jiru waan ta'eedhaaf ofishaaliidhaanii isaan kana marsariitii irratti kaa'ameera. Kanaaf ifatti jedhameeti kan inni hundeeffame jechuudha. Waboon ifatti hin taane jira isa jedhuudhaaf immoo waboon ifatti hin taane jira. Maaliif warroota jaarmiyaa kanaan kaayyoo kanaan hin masakamiin ofii isaanii al-idileedhaan socho'an. Jechuun dhoksaatti kan ijaaramanii jiraniitu jira jechuudha. Isaan kun mootummaadhaan ijaaramuu danda'u, qaamota garaa garaadhaan ijaaramuu danda'u. Isaan kun akeekaa fi kaayyoo dhaabichaa jaarmiyaa kana jalatti waan hin masakamneedhaa fi al-idileedhaan socho'u kanaadhaa fi isaan kun jiraachuu ni malu jedhu.
uummanni Oromoo biyya keessaa qabsoo hidhannoo fi qabsoo karaa nagaa keessatti qoonni isaan qabaachuu qaban maali? Garaagarummaan qabsoo karaa nagaa fi qabsoo gama hidhannootiin geggeeffamu gidduu jirus maalidha? Ayyee fayyaa ta'e jaalurjii qabsoon uummatni Oromoo hawaasni biyya alaa qabsoo hidhannoo fi qabsoo karaa nagaa keessatti qooda guddaa qabu. Qabsoo hidhannoo keessatti dinagdeedhaan ni deeggaru, yaadaan ni deeggaru, dandeettiidhaan ni deeggaru. Maallaqni dinagdee isaan buusan kuni immoo hidhannoo ni bitaa, qoricha ni bitaa. Kanaadhaa fi qabsoo karaa uummanni biyya alaa kun gaggeessu karaa dinagdeedhaan baay'ee waraana keenya kanaaf murteessaadha. Darbee karaa nagaadhaan immoo uummanni keenya biyya alaa jiraatu dippiloomaasii hojjechuudhaan yakka mootummaan kun waraana keenya irratti uummata keenya irratti raawwatu karaa nagaadhaan gadi ba'anii hiriira nagaa ba'uudhaan xalayaa barreessanii mootummoota addunyaa kana beeksisuudhaan isaan kan immoo karaa nagaadhaan hojiilee gurguddaa hojjetaa jiru ni jenna nuti. Garaagarummaan qabsoo hidhannoo fi qabsoo karaa nagaa qawwee duwwaadha. Garaagarummaan gidduu isaanii jiru. Qabsoon hidhannoo qawweedhaan kan masakamee didda dura dhaabbatanii qawweedhaan wal dhukaasanii wal injifatanii. Karaan nagaa immoo wanti qabsoo hidhannootti geesse kun qawween hin barbaachisu jedhanii mootummaa dura dhaabbatanii miidiyaalee adda addaatti uummatatti dippiloomaasotatti isa kana itti himu jechuudha. Lamaan isaaniiyyuu dararaan irra ga'uu ni danda'a. Qabsoo hidhannoo keessatti kufanii kufiisutu jira. Qabsoo karaa nagaa keessatti wanta dhabame sana yeroo gaafatanii hidhamuu, dararamuu, du'uutu jira. Kanaadhaa fi garaagarummaan jidduu isaanii jiru qawwee qofaadha jenna. Ayyee mee waa'ee qabsoo karaa nagaa kana keessatti uummanni Oromoo akkaataa inni itti hubataa jiru akkaataa garaagaraatiin mee gaaffii kana deebisuudhaaf akka gaaffiitti kan hin dhiyeessu qabsoo karaa nagaa jedhamu keessatti qabsoon hidhannoo lagatamuu qabaa? Akkasuma immoo qabsoo hidhannoo keessatti qabsoon karaa nagaa immoo balfamuu qabaa? Mee gaaffilee kanneen irratti ibsa nuu kennaa. Hayyee galatoomii qabsoo hidhannoo qabsoo nagaa garaa keessatti balfamuu hin qabu. Lamaan isaaniiyyuu wanta isaan dhabsiisetu jira. Hayyee qabsoo karaa hidhannoo keessatti wanta qabsoo karaa nagaa keessaa baasee gara hidhannootti geessetu jira. Kanaadhaa fi namni tokko jaallatee qawwee baata miti, jaallatee qabsoo hidhannootti seena miti. Maaliif mirgi karaa nagaa sun itti cufameennaan yeroo kana qawweedha yeroo qabsaa'u immoo qabsoo warri karaa nagaa qabsaa'an sun immoo wanta mirga dhala namaadhaaf gaggeeffamu wanta barbaadamu san karaa siyaasaadhaan waan gaafatamanidhaa fi lamaan isaaniiyyuu saantima tokko garaagarummaa hin qabu, walitti balfamuu hin qabu jedhan. Kanaafi qabsoon hidhannoo keessatti karaa nagaa qabsaa'uunii fi karaa hidhannoo qabsaa'uunii wanta barbaadan sana galma ga'uudhaaf waan ta'eedhaa fi wal dura dhaabbachuun hin jiru. Kanaaf tokko saantima tokko gamaa gamanaati jechuudha. Hayyee jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ifatti hundeessuun mee maaliif barbaachise? Jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ifatti hundeessuun ofishaal ta'ee heera dhaabaadhaan masakamee heera waraanaa guutee qabsoo hidhannoo kana keessatti sabaaf sablammoota Oromiyaa keessa jiran ofitti mirga qabatee mirga cunqurfamootaa kana immoo isaaniinis kabajee warroota al-iddileerraa adda baasuudhaaf kan inni hundeeffame. Heera dhaabaadhaan akka inni bulamuu fi warroota mootummaan bobbaasee uummata warroota al-iddileedhaan socho'anii uummata keessa adeemanii namoota miidhan kana isaan kana irraa ofishaal ta'ee akka dhaabaatti heera dhaabaa heera waraanaa eegee akka inni socho'uudhaaf kan inni hundeeffame. Hayyee jaarmiyaan waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ifatti guyyaa of labsee eegalee gita hojii garaagaraa irratti humna namaa ramaduu fuula arata miidiyaa eejensii burqaa oduu irratti ifoomsamuun haala kanaan dura qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti mul'atee hin beekamnedha. Mee kanarraa maaltu hubatamaa? Maaliif barbaachise akkasiin ramaduun?
ejensii burqaa oduu Oromiyaa irratti kan inni labsamee fi jaarmiyaan waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ifatti dirreerraa kaasee biyyoota Oromiyaa irraa kaasee haga biyya alaatti caasaalee hunda diriirseera. Caasaalee diriirse kan ammoo dhoksaatti otoo hin taane ifaa ifatti. Kanaaf ejensii burqaa oduu Oromiyaa irratti kan inni baasee fi qaamni barbaade hundumtuu ifaa ifatti gita hojii isaadhaan aangoo fi gahee hojii isaadhaan achirratti ramadame waan ta'eedhaa fi achirraa argachuu danda'a jedheeti kan inni ejensii burqaa oduu Oromiyaa irratti kan inni maxxanse. Kanaaf isa kanarraa kan hubatamu jaarmiyaan keenya waraanni bilisummaa Oromoo kan inni qabsoo gaggeessaa jiru mirga isaa fi waan dhabe sana kabachiisuudhaaf waan ta'eef jaarmiyaa ejensii burqaa oduu Oromiyaa warri hordofan achirraatti namoota barbaadan qunnamuu danda'a. Ifaa ifatti hojii hojjeta waan ta'eedhaaf kanaaf achirratti labsan. Jaalgammachuu gara jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ifattiitti kan dabalamtan mee akkamittiin moo isintu hundeesse? Jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo idilee ifatti keessatti akeekaa fi heera dhaabichaa kabajeen itti dabalame akka nam tokkotti hundeessuu keessattis gahee raawwadheen jira. Tole, jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ifatti hidhata adda bilisummaa Oromoo qabaa? Kana keessatti jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo idilee ifatti heera adda bilisummaa Oromoo ittiin bula. Maaliif heera dhaabichaa ni kabajas ittiin ni bulas. Akkas taanaan jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ifatti hidhatinni adda bilisummaa Oromoo waliin qabu heeraaf seera ittiin bulmaata jalqaba abaawoon ganama ittiin bulaa as ga'ee hordofaa jechuudha. Sanuma wanti jaarmiyaan kun isarraati adda ta'e hin qabu. Duraanuu jaarmiyaa abaa'oo kana keessa jaarmiyaa waraana bilisummaa idilee ifatti kuni qaama adda bilisummaa Oromooti. Egaa jaarmiyaan kun akka maqaa isaatiin hundeeffamee gadi ba'etti gaaffilee baay'eetu itti ka'aa ture. Akka fakkeenyaatti maqaan hayyuduree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaallee duukaa ka'aa ture. Dhuguma hayyuduree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaatu hoogganaa jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ifattii kana? Jaarmiyaan waraana bilisummaa Oromoo idilee ifattii akkuma arraata ejensii burqaa oduu Oromiyaa irratti labsamee gahee hojii gita isaatiin namoota hundaaf qoodeera. Warroota hundeessan keessatti akkati achi keessaa qooda fudhattee jirtu duratti naaf ibsitee waan jirtuuf. Kanaaf aangoo fi gaheen hojii achuma keessatti akkuma labsamee fi dirreerra kaasee hagoota biyya alaatti jaarmiyaan keenya gita hojiidhaan qoodeera. Inni kun immoo waraanni bilisummaa Oromoo muudamee abaa'oo irraa adda waan of danda'e miti. Siyaasa dhaabichaa yookaan jaarmichaa dhaan kanaadhaaf immoo hayyudureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa immoo abaa'oodhaaf hooggan. Siyaasicha waan hooggananii fi kanaaf jaarmiyaan keenya immoo achi jalatti hoogganama. Dirqama qabsoo bilisummaa Oromoo bahachuu fi dhimmi jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ifattiitiif hayyuduree adda bilisummaa Oromoo irraa kallattiinis ta'ee alkallattiidhaanii siif akeekameera. Kana irratti hayyudureen kan jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ifatti warroota al-idilee ta'an hin keessummeessu. Warroota idilee ta'an qofa jaarmiyaa siyaasaa kana jalatti hoogganaman qofa kan inni hammatee socho'aa jiru. Dhimmoota hojimaata jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ifattii milkeessuu fi mee hanga ammaatti waan itti milkooftan jira? Asumaanii ejersiin burqaa oduu carraa kana argadhee bara gammadan jedha. Maaliif jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo idilee ifattii kana jalatti waan hoogganamtanii fi sinuu milkii tokkoniin jedha. Ayyee. Darbee Oromiyaa dirreerraa kaasee Oromiyaa haga biyyoota akka caasaasaa hunda diriirsee hojjechaa jira. Kana immoo ejensi burqaa oduu Oromiyaa irratti maxxanseera. Aangoo fi gahee hojii jaarmiyaan kun qabu hundaaf qoodee leenjii gabaabaa kennee bobbaasee hojii gurguddootiif hojjetameera. Dadhabbiin waggoota dheeraa dadhabamaa dhufee qabatee amma immoo kun amsinu teenye miidiyaadhaan wajjin haasa'aa jiru. Milkii guddaatu jira. Erga hundeeffame kaasee adeemsa jiru keessatti akka hanqinaatti wanti isin mudate jira? Akka hanqinaatti wanti nu mudate yoo jiraate wantoonni jaarmiyaa kanaadhaaf
yeroodhaan kan akka meeshaalee elektirooniksiis haa ta'u yeroodhaan hojiin kun furga'ee hojjetamuudhaafis wantoonni danqaaleen tokko ni jiru. Isa kanarraa kan hafe hanqinaaleen amma kanaatti jira jennee hin yaadnu. Hayyee mee gara fuula duraaf karoora hojii lafaa qabdu haala yeroo ammaa jaarmiyaan waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ifatti irra jiru uummata Oromootiif ibsaa. Gara fuulduraatti karoora hundumtuu gita hojii isaadhaanii damee waraanaa damee siviilii immoo alaa jedhamanii qoodamanii gaheen hojii aangoon gahee hojii isaanii qoodamee jira. Karooras lafaa ni qabu. Kanaadhaaf gara fuulduraatti immoo karoorri baafames lafa ni jira ittiin hojjetaa jira hunduu. Haala yeroo ammaatti irra jiru uummanni Oromoo Oromiyaa keessa jiru quba ni qaba. Ifatti socho'aa jira. Diina dura dhaabbatee lolaa ni jira. Kana miidiyaa adda addaa irratti eejensi burqaa oduu Oromiyaas yeroodhaan ni gabaasa. Sansakaa fi heera mataa isaadhaan socho'ee uummata Oromoo cunqurfamoota Oromoof Oromiyaa keessa jiran kabajee yeroo hundumaa lolatti jira waan ta'eedhaaf haala gaariirra jira waraanni keenya. Yeroo baay'ee uummata keessaati komiin garaagaraa hin ka'a. Kan akka saamichaa, kan akka nama qabanii maallaqa nama gaafachuu Oromiyaa keessaa bakkoota garaagaraatti mul'ata. Kun immoo komii hawaasa keessaa yeroo garaagaraatti ka'a. Isa kana gama keessaniitiin maal jettu isin? Jaarmiyaan waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ifattii kun achi keessatti qooda fudhataa jira moo hin jiru? Kanneen hojii kana raawwatanitti immoo akka keessanitti tarkaanfii fudhachaa jirtu moo maal yaadaa jirtu? Isaan kun warroota al-idileedhaan hoogganamanidha. Warroonni uummata saaman maallaqa gaafatan jararaa uummata Oromoo irratti raawwatan isaan kun hundeeffamni isaaniis warroota al-idilee caasaa kana jalatti heera kana jalatti hin hoogganamnedha. Isaan kana akka waraanni keenya bakka argetti tarkaanfii irratti ni fudhata. Maaliif waan uummata Oromoo miidhu waan uummata Oromoo dararu waraanni keenya yoo arge bira hin darbu. Jaarmiyaan waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii barbaachisaa ni fudhata. Garuu warroonni kuni qaama hin beekamneen qaama al-idileedhaan kan isaan hoogganamanii uummata dararaa jiran. Akeekaa fi kaayyoo namuusa dhaabichaa hin beekan. Gaaffii kiyya gara xumuraatti fidaan jira. Waan abaawwaboo jedhamee himamaa jiru irratti waan nuuf ibsitan jira? Akka maqaatti yeroon ibsu jecha maqaa abaa'oo fi waboo jedhu kana jidduu jecha tiishootu jira. Jechi tiishoo immoo jaarmiyaa tokko keessatti gala jedheen hin yaadu. Maaliif tiishoon kan inni barbaachisu yookaan kan inni fayyadu maqibsi maqaa tokko ni ibsa. Fakkeenyaaf muka jalatti maal tokko ta'e hin beekamu. Muka jala ni taa'ee, ni du'ee, ni kufee, ni rafee hin beekamu. Kanaadhaa fi maqoota lamaan kana jecha tiisoof fayyadamuun akka kotti hin ta'uun jedha. Akka dhaabaatti immoo abaa'oo waboo kan jedhamu kana dhaaba ta'uusaa hin beeku. Maaliif dhaabni tokko gaafa hundeeffamu heera mataasaa qaba, seera mataasaa qaba, akeeka qaba, mul'ata qaba, ergama qaba, asxaa mataasaa qaba, alaabaa mataasaa qaba. Abaa'oo waboon waan kana guutee jira jedhee waan hin dubbisee hin qabu, waan hin argis hin qabu. Jaarmiyaan tokko akka heera addunyaatti isa kana yoo guute jaarmiyaa jedhamee ummaticha yookaan ummaticha bakka bu'e sanaaf qabsaa'uu danda'a. Yoo callisee akka maxxantuu jaarmiyaa tokkotti hirkatee adeema ta'e immoo yakkaanu nama gaafachiisa jechuudha. Maaliif asxaanis, dhaabnis, akeeknis, kaayyoonis itti maxxanee jiraata taanaani yookaan itti maxxanee ofii socho'a taana akka heera addunyaatti hin eeyyamu waan ta'eedhaaf seeraan nama gaafachiisa. Kanaaf abaa'oo waboo kan jedhamu kana waan hin dubbises, waan hin arges akka heera jaarmiyaa heera dhaabaa tokkotti heera guute waan hin arge waan hin qabu. Gaaffii kiyyaa xumureen jira. Mee uummata Oromoo maraaf dhaamsa dhaamtan yoo qabaattan? Nuti akka jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaatti uummata Oromoodhaaf dhaamsa ni dhaamu yoo jiraate uummanni Oromoo dararaa mootummaan irraan gocha sukkanneessaa inni uummata irratti raawwatu isa kana dhaabsisuudhaaf bakka waan isa dhabne kana deeffachuudhaaf mirga gaafanne waan gaafanne kana deeffachuudhaaf uummata Oromoo kana hundinni biyya alaas inni beekeessas jaarmiyaa kana bira dhaabbachuu qaban jedha.
yoo waraana kana bira dhaabbanne waan gaafan waan dhabne sana deeffachuudhaaf waraana kana jabeessuun dirqaman jedha. Ayyee Jaalgammachuu Hangaasuu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ilaalchisuudhaan ibsa bal'aa hordoftootaa fi dhaggeeffattoota raadiyoo burqaa oduudhaaf waan nuuf laattaniif galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Sirba baatanii ilaaluutani hordaa fakkees nagiyaa si boon. Tani gari tani ware ganama ware ne amma durri sakale elkane ke adi Hatina badi badala shawe Koting korana Borati kanu Golgora panna wayo Abona lole Simatan afa Edina kabi Uta tarafa Malato dura Puto dirado O marron teti Narda bulado Koma ke gubba Ojo gareni Sakat nejisa Abang kabani Udaf kompomne Warat amata Artanggal tanu Wasi amata Goge sagalte Walfana yaatu
kongirta ada bitat mamma di futo hal kirre roba ogatu gujo goto natura shakarin galan samante abban ol senna foli moratte etin anjali fudaf salcha duriye moti otes